Yoosef jaalallee waggaa 5 olii turaniim. Baay'ee wal jaalatum. Jaalala isaanii keessattis bu'aa ba'iiwwan danuu waliin dabarsaniiru. Akkaataan Boonii fi Joosiin itti wal baran ajaa'ibadha. Guyyaa tokko Booniin Joosiidhaaf barreeffama wayii barreessite. Barreeffamichis akkas jedha ture. Joosii koo bilbila kee naaf ergi sin jaaladhee jetteeni isa gaafatte. Joosiinis mataa hin marre. Eenyudhaa eessadhaa jedhee ishiin hin gaafanne. Bilbila isaa ergeef. Yeroo sana Boontuun yookaan Booniidhaan sooshaal miidiyaa irratti kan beekamtu kun ni dhugdi, ni xuuxxii, ni qaamti. Haa ta'u garuu Joosiin itti dabbaramuuf jedhee bilbila ergeef. Haaluma kanaan inni Dirree Daawwaa yuunivarsiitii waan baratuuf guyyaa tokko ishii arguuf jedhee gara Finfinnee dhufe. Guyyaa tokko Boonii kana wajjin bulee gara Dirree Daawwaatti deebi'e. Erga guyyaa gaafa waliin bulaniitiin Boonii fi Joosiin karaa keessaa inuma waliin haasa'u, bilbilallee inuma walii bilbilu. Hanga yoonaa Yoosef jaalallee Saaroonidha. Yeroo irreecha darbee guyyaa 5f Boontuun bakkee irra dhiira wajjin waan bulaa turteef wal lolanii wal arrabsaa turani. Ergasiis Joosiin ittiin dabbaramoo maaltu na dhibe jedhee ishii waliin haasa'uu ittuma fufe. Erga irreechi darbee ishiin lotorii bakkee irra deemtee kutuu eegalte. Achii booda lotorii bakkee irratti hojjettu kana gara TikTokitti fidde. Erga achiin eegalte birrii sirriitti hojjechuu eegalte. Qarshii gaariis qabachuu jalqabde Booniin. Birrii argattu kanas Joosiif ergiti. Mana isaa keessatti firaashii akkasuma wantoota isa barbaachisan bitaafii turte. Kiraayii manaas irraa kaffalaatii turte. Amma kana Saaroon akka haadha manaa isaatti waliin jiraata ture. Otuma haalli kun itti fufee jiru eebbi isaa dhiyaate. Yoosef eebbadhaaf shirshiraati jira. Jaalalleensaas asiis eebba irratti argamuudhaaf Saaroon qophaa'aa turte. Booniinis immoo eebba isaa irratti affeeramtee achi deemuuf turte. Raajiin asittidha. Guyyaan eebbaas takka lama jedhee inuma ga'e. Booniin gaafa guyyaa eebba Yoosef yookaan Joosiidhaan kan beekamuuf bilbila iPhone Pro Max bittee kenniteef. Sanuu qarshii 100,000 waan ajaa'ibaatiin. Ammayyuu Saaroon jaalallee Yoosefidha. Nama ajaa'ibu waan baay'ee nama dhibu. Guyyaa eebba isaatii kana Joosiin Boonii waliinis Saaroo waliinis gidduu isaanii dhaabbatee suura ka'aatii ture. Garuu immoo lachuu jaalallee isaatiin. Keessattuu Saaroon akkuma haadha manaatti waliin jiraatu. Booniin iPhone bittee fi Yoosefiif laatte. Ammayyuu jaalalli Saaroon wajjin qaban akkuma ho'ee jirutti itti fufee jira. Saneen dura eebbi Yoosef gaafa gahuudhaaf jedhu lafa jalasaa Booniin Joosiidhaan waan jette qabde ture. Innis akkas ture. Gaafa eebba keetiin maatii kee hiriyoota kee fuulduratti jilbeeffattee qubeellaa qubaa kan waadaa yookaan Promise jedhamee kan beekamu naaf gochuu qabda jetteen. Dubbiin asitti jabaatte. Walitti bu'iinsi jaraa asii jalqabni ta'uu waan hin oolledha. Yeroo kana Yoosef ni jijjiiramuu barbaade. Fuula isaatti walitti sun ture. Yoosef Boonirraa yaada isaa jijjiirrachuu barbaannaan gaafa kana Booniin akkas jetteen. Bilbilliin bitee sii kenne kun qarshii 100,000 bitee risiitii isaas akka of harkaa qabdu
itti himte. Kana immoo akka deebisuu qabu itti himte. Isayyuu jetteen yoo qarshii kana naaf laatte pestaalii kee funaanuu hin dhiiftu jennaan. Gaafa booniin waanan si'in jedhe kana hin raawwattu taanaan qarshii 100,000 kiyya naa deebistaa gaafa jettuun Yoosef lafa seenu dhabe. Maallaqa hanga kana ga'us lafa shiidhaa deebisuu akka hin qabne buusee baasee tilmaamuu jalqabe. Yeroo kana yaadi tokko dhufeef innis akkas jedheen, tolee waan ati jette nan godhaa, eebba kana qofarratti naaf obsi, waan ati jette maraa nan godhaa, qubeellaa ati jettes siifan qubeessa, quba keerratti jechuudhaan waadaa galeef. Hanga amma deemaa jirru kanattu Saaroon jaalalle Yoosef. Saaroon kunuu nama akkamiiti? Waan sin ajaa'ibu immoo